Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummatarraa qophii kennaa ardaa ispoortii torban kanaa qabannee isiniif dhiyaannetti jirra. Qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Jibriil Muhammadi, ogummaa kaameraaf teeknikaan immoo Marja Maaltuun afaana jira. Hanga xumura sagantaa kennaatti nu hordofaa isiniin jenna. Ispoortiin fayyaadha, ispoortiin nagayaa, ispoortiin guddina, ispoortiin jaalala. Egaa qophii kennaa ardaa ispoortii torban kanaatiin Manchester City walitti aansuudhaan waggoota afuriif shaampiyoonaa Premier League Ingilizii ta'uusaa fi akkasuma Jordan Klopp Liverpoolin gadhiisuun dilbata darbee waggoota 9 booda nagaa dhaammachuu isaa akkasuma leenjisaa haaraa Liverpool Arne Slot waxabajjii tokko irraa eegalee bakka Jordan Klopp qabatee hojii eegaluu isaa fi taphattoota ciccimoo bara kanaa Premier League Ingilizii keessatti goolee hedduu lakkoofsanii fi akkasuma taphattoota urjii jedhaman goolee egaa ciccimoo badhaasaa kophee warqii fi guwaantii argatan hedduu kan ilaalu ta'a. Hanga xumuraatti nu hordofaa. Ispoortiin fayyaadha, ispoortiin nagayaa, ispoortiin guddina, ispoortiin jaalala. Egaa Manchester City walitti aansuudhaan waggaa afuriif shaampiyoonaa Premier League Ingilizii ta'uu danda'ee jira. Manchester Cityn West Ham wajjin 3-1 injifachuudhaan shaampiyoonaa Premier League Ingilizii ta'uun dilbata darbee mirkaneeffatee ture. Hawwiin eeggamaa kan ture dorgommiin Premier League Ingilizii torbee 38ffaan dilbata darbee xumuraa yoo argatu, Manchester Cityn ammas immoo shaampiyoonaa ta'uudhaan milkaa'eeti jira. Manchester Cityn wancichaa yeroo afuriidhaaf walitti aansee mo'achuu isaatiin Premier League Ingilizii keessa seenaa haaraa galmeesse. Taphataa cimaa Premier League Ingilizii bara kanaa ta'uudhaan kan filatame immoo Phil Foden taphicha jalqabee daqiiqaa jalqabaa irratti galchii lakkoofsuudhaan Man City dursummaa qabachiisee ture. Foden taphaa kana irratti galchii 2 lakkoofsuudhaan waliigalaan galchii Premier League Ingilizii bara kanaa 19 xumureeti jira. Mohammad Quddus galchii jalqabaa West Hamidhaaf yoo lakkoofsisu Arsenaaliif abdii xinnoo itti horee ture. Ta'us waggoota 20 booda waancaa Premier League injifate jedhamee eeggamaa kan ture Arsenal Everton waliin taphaa gaggeessaa erga ture booda dursamuudhaan booda galchii walqixxeessituu lakkoofsifatee ture. Arsenal morkii Everton waliin taasiseen daqiiqaa xumuraa irratti lakkoofsisuudhaan 2-1 mo'atee jira. Everton Liverpoolin dirree isaa irratti injifachuudhaan kanneen dorgommii waancaa keessaa baasan keessaa dilbata darbeesi Arsenaalitti qormaata guddaa ta'a tureeti. Waancaan Premier League Ingilizii hanga dorgommii torbee 38ffaatti kamtu mo'ata kan jedhamu osoo hin baramini turuun isaa dilbata darbe immoo gareen Pep Guardiola irraa aanuusaa mirkaneeffatee jira. Arsenaal morkii jabaa argisiisus bara dorgommii kana qabxii 89 xumureetii jira. Manchester Cityn immoo dorgommii bara kanaa qabxii 91 walitti qabachuun shaampiyoonaa ta'uu danda'e. Taphataan isaa sarara duraa Erling Haalandin immoo bara kanaas galchii 27 lakkoofsuudhaan badhaasaa kophee warqii taphataa galchii hedduu lakkoofsisee kennamuuf mo'ateeti jira. Cole Palmerin immoo taphataa cimaa ol adeemaa Premier League ta'uudhaan filatamee ture. Aston Villaan waggoota 50 booda hirmaannaa Champions Leagueif darbeeti jira. Ta'us booda kana ga'umsa guddaarra kan jiru Crystal Palace'n dilbata darbee 5-2 mo'ameeti jira. Tottenham hirmaannaa Awurooppaa Liigii bara dhufuu yeroo darbu, Chelsea immoo Bournemouth'n mo'achuudhaan qabxii 63 xumure. Hirmaannaa Awurooppaa Liigii bara dhufuus darbeeti jira. Newcastle hirmaannaa Conference League Awurooppaaf yoo darbu, Manchester United immoo baay'ina goolitiin caalamuudhaan sadarkaa 8ffaan xumure. Liverpool dirree isaa irratti Wolves'n injifachuun 3ffaan xumureeti jira. Jordan Klopp dilbata darbee tapha xumuraa isaa gaggeessuudhaan Liverpoolitti nagaa dhaammate. Bara dorgommii kanaatti Premier Leaguetti kan guddatanii turan Luton Town fi akkasuma Burnley fi Sheffield United deebi'anii Premier League keessa baanii jiru. Nottingham Forest immoo qabxii 2 irraa citus guyyaa xumuraatti Premier League keessatti hafuu isaa mirkaneeffatee ture. Miidhamaa taphattoota hedduu kan miidhamee fi akkasumas immoo taphattoota haaraa hedduu mallatteessuun kilabicha hanga baranitti rakkataa kan ture Chelsea'n jaffaadhaan xumureetii jira. Bara dhufu hirmaannaa Awurooppaas argate. Ispoortiin fayyaadha, ispoortiin nagayaa, ispoortiin guddina, ispoortiin jaalala. Akkuma nama kamiyyuu yeroo duukana dhaga'u dhugaa dubbachuuf isa dhabuu hin qabnu tureeyyuu gartokkeen Manchester City
akka badeetti natti dhagahame. Isaa fi Liverpool malee turtiin kennaasii kan qabu ture jechuun dinqisiifannaa Kilooppiidhaaf qabu Pep Guardiolaan dubbate. Kilooppitti TNT Ispoortii irratti akka dubbatetti kilabichaa bahuun barbaade miti. Bahuma waan qabuuf malee yoo garee koo Champions League akka mo'atu hin gargaarre yoo hin onnachiisne maaliifan hojii kana irra tura jechuun dubbatee jira. Hojicha irra teessee amma shaakala kan qabnu yoomi isa jedhan gaafataa jiraachuun anaaf gocha hin danda'amnedhaas jedha. Sababni isaas kun anaaf hojii guddaadha. Akkuma karaa deemaa tokko ta'uu hin barbaadus jechuun Joordan Kiloop cimina hojii isaatiif qabu ibsee jira. Kiloop leenjisaa Liverpooliif hojjetan jedhamanii beekamu. Kilabichi aadaa Kilooppiin jaalatus qaba. Miirri deeggartoota Anfiilditti mul'atuu fi addunyaarraa bakka biraatti hin argamne sun miira Kilooppii isa ho'aa fi yeroo gareen isaa galchii lakkoofsisu hanga kashaafaan isaa yookaan immoo fuulleen ija isaa cabutti utaaluudhaan gammachuu isaa ibsatu sun waggootaaf waltaanii jiraachuu ibsee jiraas jedhama. Kiloop Liverpooliin ala kana booda kilaba Piriimeer Liigii kamuu keessatti na hin argitan kan jedhee fi leenjisichi hedduu jaalatamummaa argatee jira. Joordan Kiloop qabxii tokkoof jecha waancaa Piriimeer Liigii Ingilizii garee Gaardiyoolaa Maanchister Siitiin dhabsiisee ture. Walumaa galatti bari dorgommii kun akkuma xumurameen dilbata darbe waggoota 9f leenjisaa kan ture kilaba Liverpoolitti nagaa dhaammatee jira. Joordan Kiloop waliigalaan waancaa Piriimeer Liigii, FA Cup fi Champions League Liverpoolii wajjin nyaatetii ture. Waggoota 7 darbaniif waliin injifannoo hedduu agarree jirra. Muuxannoo gaariis waliin qoodannee jirra. Akkasuma fuulduratti akka deebinee wal arginus abdii qaba. Jireenya kee fuulduraafis waan gaarii siif hawwaa jechuun Mohammad Salaan leenjisaa isaa duraanii Joordan Kiloopittis nagaa dhaammatee jira. Leenjisaan haaraa Liverpool Arne Slot waxabajii tokko irraa eegalee bakka Joordan Kiloop qabatee hojii akka eegalus ibsamee jira. Kontiraata kilaba duraanii waliin qabu dursee diiguusaaf Liverpool beenyaa paawundii miliyoona 9.4 ta'u kaffalee fudhatee jira. Liverpool waliinis waggoota 3f turuudhaaf waliigaltee mallatteesse. Ga'eessi gannaa 45 kun bara 2021 leenjisaa Feyenoord ta'ee bara darbe immoo kilabicha shaampiyoonaa godheera. Bara kana ammoo lammaffaa ta'uudhaan xumuree jira. Bara 2023 keessa maqaan isaa Tottenham waliin dhaamaa ture. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa irraa sagantaan keenya ardaa ispoortii irraaf qopheeffannee kanneen armaan olii turanii qopheessee kan isiniif dhiyeessan Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaan Umar Jamaaltu nafaana ture. Qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanneen hafan waliin turtii gaarii.